Amma ergan katamaatti galee wayya. Bah, katamaatti galtee waa tokko caammaa xaa'u malee wamtatti naa baratte hin jiru. Silaaleen gadda baasaan biina tumsiibsa. Achitti isa lama rukutanus akka kanaa baradheera jettee dhuftee sila abbaan isaan biinu ajjeesu. Anuma jira bija beesse malee gaafatan. Isa yoo akka nama akkamii qabu akkoo nama miila nagaa qabu isinii wajjin milishaa dhaqamu maali? Awwaara kaasee awwaara kaasee. Buraanaa fudhadee. Awwaara kaasee. Maal boona akkana abbaa jaallatu? Na jaallatti kun ijoollee koo keessaa ofiif dhadhee doofaa wayii taate malee na jaallatti isin burtukee na jaallatti jala kaantu haadha jaallatu malee. Badiru. Oh. Qalaamaan harkaa. Maaliif si gaafataa jee? Qalaamaatuun harkaa baatee qe'ee jaraadhatte. Ammas minaan nyaraa ficcisiiftee gurbattiin ana aasaa baasaan biina dhageessisuudhaafi. Abbaan isaan biiqee hin jiranu. Minaan itti galee raagaa qalaamaa. Daariidhuma gisumaan achi ga'uun irraa oofu. Hidhamee raagaa. Amma hidheera. Ilaamee badiru. Oh. Kukai kukore kutadhuuti gama abbaa dilbii baayyuu tokko naa dhaqi kottulmoo koo baarannoo koo tokko fuudhanii naa deebisuu didanii waan jottii tokko dura dhaafanii. Maa bokkaanitti roobeera kuukoo maaltu naa kuta gaanoo danda'ee yaabu. Wanaa bokkaan qilleensi nuu buuteera gamee. Miila rakkoo qaba. Miila rakkoo. Danda'ee yaabu miila rakkoo qaba. Baay'ee buujalee keen baafannee buujalee Afrikaa. Miilli kan kee rakkoo algaa bu'ee. Badiru nama guddaa dhabtuu jammartee gurbattiin xirooftuun. Gurbattiin nan. Bocossaa naqe gaalaa inni isin akka kana miila si kuukkootti butuu diddu isa buujaleen keessaa baay'eetu malaa naqee jennaanii akkana koomeedhaan lafatu mataa jirti owwana. Intalatti isin ollaa sun hin hanqaxxamne ni qeeqeechi oolaalu sun siin yoo kanatti kaasan sun hadhas wajjin jiru. Intala eenyuutim? Salaamataadhuman jedheen malee waa tokkoyyuu hin jenne. Intala si kana beektaa badee. Baruu fakkaatti. Ishee ergatee dhuftee duuba oddii keenya irratti wajjin hin taphattu kaayiti shuraaba siitti gororaa deemta amma kun onanee ruminaan jennaan hin dinqifataa jee. Yoo irraanfatte illee si gaaf tokko buujalee kee irra ejjattee jennaan ati furguggeedhaan silaa ija sii baaftu. Yaadannee badii. Isi duulaan irra bu'ee na rukutee. Isiidha ka'ee isiidhuma isii gaafa qochoonu dhuumoo akkuma adullaatu. Inni matteeyo. In guddaa isii yaadattee taa'u fi si yaadachiisu. Yaadadhe. Maagi yeroo sana gurraattiidha. Isee sana gurraattii mataa kun jaatti kan qabdu. Shuraaba kittaa tokko uffatte akka kalalaa gorora ofirra yaafti. Naanna'ee naa kennaa baatamaam jettee gaaf tokko harka dhoqqeedhaan silaa wayyaa koo balleessinaaniin kabale rabbinaa fadhiisu. Amma kun oonee rufte jedhani badii. Rabbi. Anis ka'eetuma ni muufuu. Lubbuu keetti keessaa fuudhu jedhu lafa baata luqqaatu walaabetti kan mangurroo. Lan fuudha. Fuuchuu maali ni bartee taa dura fuuchuu. Maal akkuma hin dilee. Ekke.
Mataa sai afaan keetan cidii guba. Dhiiroftu. Indileen dhufteetti. Oo. Yaati kee bakkee kana haasaa jirti meedha qochoo wayii gaafadhu jedhati fakkeetu beelaa nu duutee taa'u. Naa nyaata. Bokkaa fa'itu roobuudhaafi qalaamattiin ol fidee manatti. Ammoo akka deengaddaa bakkee jara abbaa dilbii keessa dhaachisaa ooli qalaamaan sun immoo hagatatu. Oh. Jedhaa bakka jabaadhaa. Aisha Alexii nagaatti gaajimaata wal argina yoo rabbi jedhe viidiyoo boona isa ammoo dhaqee ammoo manaa godhe ilmoo koo. Ayyee inshallah. Ishi nagaatti. Badiruni baate. Ijoollee hundi